nuufis ta'ee hawaasaaf dhaamtume ergaa qabdu sachumaan. Ayyee tole shirakkoo tokkoon qabu. Ayyee. Tole carraa kanaan alaachuu keessanii hundumti keessanuu galatoomaadha. Gararraas gajallaas kan jirtan hundumti keessanuu ulfaadhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara yaada kiyyaattan darba jechuudha. Akkuma ustaaz Abdiin dubbachaa tanii. Ani nama yeroodhaaf gara amantaa Islaamummaatti dhufeedha. Yeroo jalqabaallee gaafa shaada qabadhu yaada kana isiniif kaaseera. Dursa toon gara amantaa Islaamummaatti hin dhufin dursaa nama amantaa Musliimaa hedduu balaaleffatuu fi hedduu jibbu keessaa namoota sana keessaa tokko ana ture jechuudha. Waan isin dhibu keessaa yaani amantaa bichaan jibbatu hin taane nama Musliima ta'eyyuu jaalladhuun ture jechuudha. Nama Musliima ta'eyyuu itti siquulee hin fedhu, hiriyaallee godhachuu hin fedhu, duukaallee haasa'uu hin fedhu. Namni sun akka waan du'e baqa namni reenfatti siquu jaallatu jira. Akka reenfaa wayinatti fakkaata namni Musliimaa jechuudha. Hedduun sodaadhaa itti siqu jechuudha. Sababni isaa naannoo keenyatti Musliimni illee hin jiru. Nama lama qofan beekan biyya keenya keessaa Musliima jechuudha. Isaan dhiirota turan namoonni lamaan sun dhiira turanii. Haati manaan isaanii garuu maabarasa jedhamu maaramii dhuguu. Garuu isaan immoo Musliima. Jaruma kana maaltu rakkisee tomaatiin isaanii kiristaana ta'anii jiranii tomaatiin isaanii amantaa biraa hordofanii isaanuma kana maaltu qophaa baasee jedha yeroo baay'ee isaan nan ajaa'ibsiifadhaan ture. Haa ta'u namoonni lamman suni hawaasummaa keessatti illee ilaalcha gadaanaadha. Ilaalchi isaan qabanii iddoo namaallee hin dhaqanii namaan illee hiriyummaa hin qabanii hedduu tokko ilaalcha gadi bu'aa qabu hawaasummaa keessatti naannoo keenya keessaa namoonni lamman ani beeku sun jechuudha. Haa ta'u namni illee isaanitti siqatu hin jiru bakka akka naannoo keenyatti Musliimummaa jechuun tasuma hin jiru. Kanaaf iyyuu anillee baay'een jibbaa waa'ee quraanaallee hin beekuun ture. Garuu yeroo jalqabaatii fi ani baatii Ramadaanaa keessa kanan garee shaadaa kana dhufeetu waa'ee quraanaa kanaaf waa'ee wangeelaa akkasumallee amantiin Islaamaa maalidha amantiin Kiristaanaa maalidha kan jedhu taa'ee hordofuu akkasuma gaafachuuf gaafatamuu kanan jalqabe baatii Ramadaanaa keessa jechuudha. Isa booda yeroo dhugaannaa galutti akkas jechuudha lakkaa Islaamummaa jechuun dura maaf hin jibbe waan jedhu wayii keessa kootti fudhachuuf amansiisuun jalqabe jechuudha. Akkasuma immoo waan naan galle Islaamummaa irraallee gaafachaan ture akkasuma ustaazonni asirra taa'anii yeroo barsiisaa turanitti akkana jechuudha yaada jedhu quraanarraa Musliima jechuun akkasii Islaama jechuun akkasii jedhanii gaafa barsiisanitti bakka of murteessaan deeme. Ani immoo idda amantaan Islaamaa amantaa akkasiidha ta'e idda amantaan Islaamaa ragaa akkasii qaba ta'eeti waaqni nan itti amanee jiru kun immoo waaqa akkamiiti yookiis immoo amantiin ani qabu kun immoo amantii ragaa guutuu qabudhaayi maalidha inni kan jedhu ofii kiyyaaf of gaafachuun jalqabe jechuudha. Hiriyoota wajjin tajaajilaa ture wajjiniin tajaajilamaa ture illee hin gaafanne ofumaaf of gaafachuun jalqabe gaafii ofitti uume jechuudha. Isa booda wangeela irraallee gaafa wangeela dubbisu dhugumatti wangeela kana eenyutu barreesse wangeelli kun immoo maaliif akkas jedhe Yesuus Kiristoos immoo gaafa nama ani ilma namaati jedhee gaafa wangeela keessatti dubbatu ilma namaa waaqessaa jiraayi isa tofiin jedhe moo nama biraatti ittiin jedhe kan jedhu deebisee illee irra deddeebi'ee wangeelan dubbisaa. Isaan booddeetti Yesuus guutumaa guututti wangeela keessatti namummaa isaatiif ergamummaa isaa seeraan gadi qabee barsiise nan hubadhe. Haa ta'uyyuu waaqummaan isaa achi keessatti Yesuus kan dubbate namummaa isaaf ergamummaa isaa malee waaqummaan isaa hin jiru. Ani waaqadha ana qofadha haqaan gabbaramaan na waaqessa naaf sagadaa kan jedhe Yesuus Kiristoos wangeela keessatti hin argine jechuudha. Isaan booddee edda Yesuus ilma namaati ta'e anis ilmoo namaadha waan ta'eef maafin isaaf sagada kan jedhu amantiin Islaamaa jechuun immoo maal jechuudha. Rabbi tokkichaaf bitamanii jiraachuu yookiin immoo ajaja Rabbii jala jiraachuu jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu inni haqaan gabbaramaa ta'e Rabbi tokkicha erga ta'eeti. Akkasuma immoo Rabbis immoo jecha masaa keessatti gaafa dubbatu amantiin ani isiniif jaaladhe amantiin haqaa amantiin Islaamaa qofa jedhee idda Rabbiin dubbate jecha Rabbiin ala anaan maaltu faallaana godhe. Ani waan biraa fa'aatti amana yookiin waan biraaf waaqessan natti fakkaata Islaamni akka odeessanittis naannoo keenyatti Musliimni inxoonoo qola jedhu nama ajjeesu malee jannata iyyuu hin galu jedhu akkasuma immoo Musliimni lafa kana irratti nattaa tolu jedha malee jannata hin beeku Musliimni jedhan akkasittiin hin beekan Musliima jechuudha. Lafa irratti nattaa tolu malee jannata hin galanis jannata illee hin beekanii jedhu akkasittiin waan hin beekuu fi bakka hin jaalladhu jechuudha. Kanaaf
guyyaa tokko fa'a mucaa tokkooni maali atiyyuu nabi Muhammaditti amanta mitiin jedheen ana akka sana fa'aattan beeku waan namatti amanan fa'a natti fakkaata jechuudha. Namni sun as jala jiru nabi Muhammaditti amanta miti atiyyuu jennaani lakki nabi Muhammadi ergamaa rabbi tokkichaati malee isaaf saganna miti inniyyuu rabbiif sagada naan jennaan aha akkasiin jedhee waan hunda adda baafadhe jechuudha. Kanaaf isa kana hundayyuu rabbiin naaf dhiiseera nama qulqulluudha jechuudha. Kanaaf gara amantaa kanaa kan na fidee dhugaa jiru haqni jiru wanti an hubadhe wanti an adda baafadhe gara amantii kanaa dhufe haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha ta'uu isaa qofa ilma namaaf hin sagadamu waaqni lama miti waaqni sadii miti waaqni afur miti shan miti tokkicha innis immoo rabbi tokkicha Allaadha. Kanaafi Yesus Kiristoos immoo ofii isaatiif iyyuu rabbi tokkichaaf sagada waaqa sagaduuf qaba waaqa waaqessu qaba waaqa isa ergate qaba waaqa hergamuuf qaba. Warri jirtan jiraadha warri garee hidhaa turtan akkasuma immoo warri immoo karaa keessaa immoo sabboontu ati amantiin islaamaa amantii dhugaa ta'uu isaa hubattee deemte miti. Ati kan si bite birriidha. Akkasuma immoo dhiiraaf jetteetu gara amantaa islaamaa deemte malee amantii islaamummaa dhugaa ta'uu isaa hubattee deemte miti warri jettan akkasuma warri garee hiitan akkasuma immoo warri tajaajiltoonni paastoroonni warri dheengadda waliin tajaajilaa turre hiriyoonni koo wajjiniin tajaajilamaa turre hundi keessan naa dhaggeeffadhaa hin jirtan yoo ta'e sagaleen kun akkasiin qaqqabuu fi sheeritti naa godhaa naa qaqqabsiisaa nama hundaa har'a ragaa wajjiniin akkasuma immoo deebii keessan isiniif hin deebisa hunda keessaniif asirratti jechuudha. Kanaafi anaani akkasin jettan miti akkasin odeessitanis miti sareeni dugda duuban namatti dutti malee kallattii fuulduraan dhaabattee namatti hin duttu. Anaaf isin qooda walitti hin qabnu gargaridha. Obboloonni kiristaanaa jechuudha na dhaggeeffadha. Aniif isin wanti adda nu godhu jira. Innis isin ilma namaaf sagaddu ani immoo rabbi tokkicha isa dhabama sanarraa waan hin jirreerraa nama na godhee na jiraachisee na uume sagada rabbi tokkicha jechuudha. Kanaafiyyuu kalee yoon dogoggoreeyyuu kaleessa amantiin irratti dhaladheerraayi kallattii hin beekamne yoon dabeeyyuu har'a garuu amantiin kun amantii haqaaf amantii sirrii amantii dhugaa ta'uu isaa qoradhee gaafatamee amantii koo durii sana deebi'ee argadheera. Alhamdulillah argadheen jira. Kanaaf bakka isin dhaabbatta sana dhaabbachuun anarraan eegamu. Warri illee garee hiitanii kottuu gaafii nuu deebisii kottu waliin haasa'i warri jettan no si faana naasoo maaliifi raaree keessa deebi'ee akka booyyee beektu miti booyyeen dhiqatee ka'ee deebi'ee raareetti gangalata. Ani booyyee miti ilmoo namaadha intala Oromooti dhoqqee keessa gangalachuu hin fedhu inni durayyuu hin ga'a jechuudha. Kanaafi amantaa sinarra kootuu gaafatamii si gaafannaa jettan kana kaleessan keessa ture yeroo dheeraaf tajaajilaan ture ammam dhugaadha ammam sobaa. Eenyutu waaqeffama eenyutu waaqeffamu kan jedhu hunda isaa adda baafadheen deeme waan ta'eefi ani amantaa kiristaanummaa irraa kana booda gaafii tokko sin qabu nama tokko sin gaafadhu. Okay? Kanaafiyyuu amma ani yaa mannatti fakkaata sheer godhaa hundi keessanuu koppiliinki sheer godhaati godhaa dhaggeeffadha dubbii ajaa'ibaati dubbii qalbii nama fuudhu dhugaa dubbachuu fi dubbii namni islaamummaa keessa tureyyuu islaamummaa keessa dhalatee eeganaa guddatee keessa jiruyyuu dubbachuun ulfaatu dubbatu jirti isin fayyada sirrii dhaggeeffadha sheer illee godha namoota bira haa ga'u akkasumallee kiristaanonni carraa kana fayyadamanii haa dhaggeeffatan isaanilleeni deebii ajaa'ibaati sheerii godha inshaallah biidinillah sheer godha dhaggeeffadha yeroo dhufte dubbadhati immoo sabboontu Abu Talha deebii aan deebitani yalla koppiliinki fi sheeriin dhaabina jazakumullah khairan koppiliinki fi sheeriin dhaabina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Jirra alhamdulillah nagaa jirtu? Jirra alhamdulillah baka jiraatan obboleewwan kiyya jazakumullahu khairan umrii isin haa dheeressu waan bareedaa takka hojjechuu jirtanii
namaafuu fakkeenya ta'uu jirtanii waan gaariidha alhamdulillahi. Islaamummaan hin harkifti malee hin harkifamtu. Namni hedduun gara amantaa dhugaa gara amantaa isaa beekee deebi'utti jira. Dhaamsi handaan maddo yoo jiraate irrafnu rafina hin dadhabnu hin dadhabina itti haafuuf